السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم وردفتوتا في دعوتوتا channel يوتيوبي ولين استوديو نجيني بدادا أنا نجاكوتي كلا تربي فيديو تنا كيسة كنا سينجر سيسوم داتا بالبلا كيسني إسنيف وجهت لبي إسن ركيزتا أكسم واي فافي بلوتوزنس يروباي إسن ديدني إسن ركيزوني مال كناف فورمات أجايبات نسينيف كبدي دفجر سنتورا وري channel كناف ما ملا هنتاني يوتيوب كيسن رسينا ولين استوديو جلا اتباري ساتي سبسكرايب بيجون اتفاية دما إيجا غربرنو تجاتي أجهاجن يرو هدو غافين اسم نما باير راكو داتا بالبلا كين ردي akka gaariitti nuuf hin hojjetu baay'ee nu rakkisa akkasuma waayifaanis hedduu nu rakkisa jechaa turtan kanaaf egaa bilbiltoonis nuuf hin hojjetu jettanii gaafii garaagaraa gaafachaa turtan kanaaf furmaata ajaa'ibaa bilbiluma isin harkaa qabdan irraa sitingii takka qofa sirreessuudhaan akkamitti akka sirreeffatanii isin garsiisa nafaana ja'a amma gara sitingichaatti namni kamiyyuu sitingii kan jettu bilbila isaa irraa ni qaba sitingii kan jettu kana keessa seena kana booda gara gadiitti haala kanaan jalarraa gara olitti ol harkisa sana booda maal godha system kan jettu kana cuqaastu kuni teeknoo waan ta'eef system kan jettu dhufti bilbiloota akka Samsung irratti about phone kan jettutu jira kanaaf egaa warri bilbila Samsung irraa qabdan about kan jedhu irratti cuqaasta kun ammoo system kan jettu kana irratti cuqaasna amma haala kanaan gara gadiitti buuna asirratti akkuma argitan receipt phone kan jettu ni jirti ishee irratti tuqnaa jechuudha hundarra jettu akkasumatti jirti sana booda isa jalqaba irratti argitan kana receipt wifi settings kan jettu kanatu jira jechuudha bilbiloota Samsung irratti lammaffaa irratti dhufti kuni teeknoo waan ta'eef tokkoffaa irratti dhufti kanaaf ishee receipt wifi settings kan jettu kana irratti cuqaasan warri Samsung ta'e ammoo receipt network kan jettu waan ta'eef ishee irratti cuqaasan sana booda akkuma argitan receipt wifi mobile data akkasuma bluetooth kana sadiin sirreessite jechuudha bilbilli keessan gosa sim card isin qabdan irratti kan daataan isin dudu isin gaafatti waan ta'eef isa filattanii irratti cuqaasan sana booda gara gadiitti dhufuudhaan ishee reset jettu kana irratti cuqaasuudhaan sirreessitu jechuudha asitti paatarni waan nagaafateef paatarni bilbila keessanii isin galchuudhaan wanni tokko yoo sompaadin daatichi bifa ajaa'ibaatiin isiniif sirrataa jechuudha sitingiin kun kanaaf egaa karaa salphaa kana sitinguma bilbila keessan irra jirtu tana fayyadamtanii rakkina daataa mobaayil daataa akkasuma waayifaa fi bluetooth sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo tana hanga dhumaatti erga daawwattaniitti fayyadamtuun booda hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa laayik kooment tuqaatii bira darba ani keessi hojii ture Kamaal Ibrahim sagantaa itti aanuu hanga walitti deebitu nagaan naaf tura